Amma namoonni tokko tokko mootummaan kun mootummaa Oromootii jaa. Dhugaa. Wanni kun tootaalii dogongora. Addunyaa tanarraa mootummaan sabaan jiru. Oromoon tuni saba malee paartii miti. Mootummaan ka paartiiti. Paartii bilisiginnaatiitu qaba. Mootummaa kana warri amma biyya san bulchaa jiru mootummaa bilisiginnaati. Yoo kaafaa'uun qabatte kaafaa'u biyya bulcha jaanii yoo abaa'uun qabatte abaa'u biyya bulcha jaan malee Oromoodhan jaan. Dhiigaan Oromoo ta'uu danda'an. Tootaalee namoonni hedduu waan kana sirreeffachuu qaba. Inni lammaffaa wanni kuni Oromoo maqaa balleessa. Bara wayyaaneen bulchitees wayyaaneedha jaan malee uummata Tigreedhaan jan. Wayyaanummaan bulchuu saniifuu uummanni Tigree hangam takka aarsaa akka kafalee namuutuu ni beeka. Har'a waan amma shideetii fi itti aanaan isaa Amaaraa kaan warra kibbaa ifi marsee dalagu kana booda Oromoo fudhachuu ta'a jechuudha. Tootaalii miisteekota gurguddaa akkanaa namoonni keenya irraa if eeguu qaba. Inni biraa mootummaa Oromooti gisee jettu erga jarri kun dhufee Oromoon maal argate? Waan duraan qabu dhabe moo wayii argate? Afaan kamiin mootummaa Oromooti jetta? Oromoon ni buqqe. Lafti isaa kaartaan isaa irraa Somaaleedhaan guuratamaa jira daangaan isaa. Lubbuu gootota Oromoo jajjaboo qeyroo biyyaa warra jara kana aangoo irratti ol baaseetu murrukte. Namoonni silaa jajjabaan Oromoo tana asiin ga'e guutuun gatii dhaban. Anaan mootummaa Oromooti giseen inni jaan xiqqashoo nama qaanfachiisaa jechuu barbaadeet. Wantoonni akka biyyatti tahaa jiru jarri kun akka biyyatti godhaa jiran. Wallaalummaan isaanii dadhabummaan isaan qaban dhugaa rabbii nama saalfachiisa. Tigreen miliyoona 3 fi 4 sun biyya san qaxaqqaxxeeti addunyaa irratti ol kaaftee piroojeektii yuunivarsiitii meeqa jaartee East Afrikaa san kontirool gootee bulchiti. Har'a saba guddaa kana if harka qabatanii Jabuutiitu dirooniidhaan Itoophiyaa dhahaa jira. Somaaleetiitu Eeltiraatuutu Itoophiyaatti hancufatufaa jira. Har'a daangaan Itoophiyaa kun Liibiyaa jalqabi, Ijiptiin jalqabi, Suudaan irraan, Eeltiraa irraa hanga Baardaaritti banaadha daangaan biyyaa. Mootummaa dadhabaa du'aa obboleessa jamsii yoo ta'e maal irraa faarsa mootummaa kanarraa? Yoo ka dhugaa dubbannu taate. Mootummaa galaanaan fide jee osoo qurxummii takkan fidiin lola guddaa biyya banee ol deebi'u. Osoo qurxummii takkan fidin. Somaaleen galaana fide jee Somaalee tana Somaalee hundaan nu aree obboleessa kiyya. Nuti qeesse mootummaan kun akka Oromottis akka Itoophiyaattis mootummaa nu salphise. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Kana namni faarsu I think yoo garaa isaa faarsu jiraate dhugaa rabbii dubbachuuf hedduu bareeda yoo ifi irraa milkaa'e. Akka biyyattis akka sabattis mootummaan nama kanarraa milkaa'e hin jiru galatoome isinit dheeresee dhiifa. Akkanuma naadhaa gotakka mee gotakka galatoome atleeni dhaabba gotakka hin deemini. Milkii jirta? Milkii jirta? Jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Reefu sinaqee baatee ammaas sinaqee hootu deebiigaa hayyee yaada heemee dhiyeessi. Nu gabaabsi. Biyyaatu waati qorakoo qaba. Rakkina kana warma biyya keessa jirutu hunda sii beekaa beete. Hayyee. An garuu tokko kana fakkaatutti akka nama dhuunfaa tokkotti mootummaan kun sila mootummaa Oromooti jennee achirratti ol baafne dhuguma ammaas mootummaa Oromooti. Oromoodhaafis hojjechaa jira. Rakkinni tokko ni jira biyya keessa. Rakkinni isaaniis ni furama jeetii yaada malee garuu mootummaa kana aangoo irraa fonqolchuudhaaf warri yaadu ani ilaalcha dogoggoraatti na fakkaata. Wanni inni hojjechaa jiru immoo fakkeenyaaf naannumaan keessa jiru keessatti wallahi mootummaa kana dura dabre takka akka amma inni hojjechaa jiru kanatti hojjetee sin agarreesi waan manni yaada isaatti geeffate yaada san amata tokko keessatti hojiirra oolchaa jira mootummaan kun yoo hojii taate immoo karaa tokkoon ittiin hin komatamu rakkina jiru immoo fuulduratti ni sirreeffamaa jeetiin itti amanama akka yaada kiyyaatti. Tole galatoome. Daleessiif waan hojjete san silaasii ibse bareeda. Abshir. Jarjarini. Wabli jirta mana keessa?
Ninjira. Aye, dhabu kota kaya. Let's see. Ani anuma. Karena keti. Waan tokkotu jira fakkeenyaaf gaafa amma gurbaan amma waa dubbatee bu'e sun waa jedhee ture bakka ijoollee taphattu hojjetee koriidara hojjetee piroojeektii mana jedhee dubbatee ture. Fakkeenya tokko gaafa daabboo beetii wayii hojjetaniiti daabboo beetii amma achi Itoophiyaan daabboodhaaf irra rakkattu jedhan sani gaafa san dura gaafa daabboon sun meeqa ture. Gaafa piroojeektiin daabboo sun eebbifamu ammoo daabboon achas akkam ta'e tokko. Lammaffaa ammoo amma achi shunkurtii hin nyaannu lukkuu nyaannaa warshaa lukkuu ijaarree jedhee ture. Tole, hojii mootummaadhaa odoo hin taane dur soomee. No, akkas jechuun gaaffii teenya irratti xiyyeeffadhu gaa. Gaaffii teenya irratti deebi. Gaaffii jechuun koo sii dhufaa jira bar amma akka akkaataa mucaan sun jedhetu xiqqoo gaaffii kana nakaasisise. Achi as fakkeenya warshaan sun eessa jira jireenyi yookiin daabboon sun hadha birri meeqa ta'e fakkeenya meeti warshaan sun warshaan hojjetamee haa yoo guyyaan sun achirra lukkuun yeroo sana amma achi lukkuu nyaanna malee shunkurtii nyaannu Itoophiyaa keessatti shunkurtii nyaatamaa lukkuun keessa hin jiru. Eeshi lukkuun har'a eessa jira mee maaltu hojjetame mee wanni maali lafa jiru tokko hin jiru jechuudha bara warshaan hojjetame jedhamu tokko hin jiru fakkeenya tokko yoo jedhu. Amma gabaabinatti mootummaan tuni ta Oromooti jettamoo ta Oromoo miti jechaa jiru. Oromoo jechuun fakkeenyaaf mootummaa jechuun jalqaba saba tokkoof wanni yookiin ammoo haa maqaa Oromooti ol ba'u malee akka Itoophiyaatti dhufe fakkeenya yoo jenne. Oromoodhaaf wanni namtichi kun bu'aa buuse tokko jira yoo jenne mootummaa Oromoo dhiisite mootummaa nama lal kun mootummaa yookiin Itoophiyaallee ka'ee nulle jechuun dandeenyu isa kana. Mootummaa maal yoo jenne mootummaa waan ofii barbaadu bichaa dhimma nama tokkoo hin qabne. Dantaan nama uummata Amaaras ta'ii kafeetas ta'ii Itoophiyaa san keessa jiru dantaan nama tokkootti hin qabu. Dantaan isaa ammoo akkamitti akka Isaayyaas Afwerqii waggaa 50-40 bulchuu danda'aadha malee waa'ee Oromoo waa'ee eenyu tokko isaa sammuu isaa keessa hin jiru jechuudha. Kanaaf waa'ee uummata Oromoo osoo yookiin ammoo waa'ee Oromoo ta'an Itoophiyaaf iyyuu kan sariidha namni kun argama kiyya jechuudha. Tole galatoon wabli dhagayaa jirta. Yes. Waan gudar jees dhageessee jirta. Obboleessa keenya ani anumas hajee dhageessee jirta. Lachuutu wali cuunfitti yaada keetti nu ide. Mootummaan kun ka Oromooti mitiidha kan isaan jechaa jiran. Akkaan hubadhutti jechuudha walumaa galatti. Inumaa ka Oromoo biraa dabree gartee Itoophiyaafuu balaadhaa jechaa jiran. Well, mootummaan Itoophiyaa ammaan tana yoo Google irratti illee sarchi godhan isaanuma. Addunyaanis United Nation hundi isaanii akkas beekani. Bakka jarri irraa dubbisaa jiru naan galuun. Lammada Prosperity Party tana kan hoogganu Prime Ministeriin biyya sanii Abiy Ahmed ta'uu namni kaadu ni jira. Abiy Ahmed ilma Oromooti moo ilma Oromooti miti wal falmisiisaa jira. Addunyaan ilma Oromootu bulchaa jira. The largest ethnic group biyya san keessatti for first time maqaa Oromootiin. Okay? ODP'n maqaa Oromootiin paartii gartee sila paartii tana lead godhanii sababoota walii qabanii warri Amaaraa Oromoon biyya bulchuu dandeessu jechaa turanii bara. Paartuma jechuudha bara waan biraatii miti. Oromoodhaatiitu dhiigaatti Oromoo dhufee biyya bulcha jechuun Oromoon sabni guutuun dhufee biyya bulchuu bara illiitiin bulcha. Namoota silaa gartee paartii san hoogganan namoota siyaasaa irratti muuxannoo qaban saniitiitu biyya dhufee bulcha. Okay? Addunyaanis akkasi beeyti Oromoonis akkasi beekuudha qabdi. Alagaan hundi akkasi beeyti. Inumaatu san bira dabranii baalagizeenuun jechuu jiran. Gomarraa harkaan deebi'aa nuti. Maaliif dimokiraasii hundinuu walqixa haa ta'u sabab salama nuti cunqursaa isaa yalabaanii uummata biraan cunqursinu jechuudhaani paartiin tun nu cunqursitee'u. Baalagizee san hiree silaa nuti irraa harkannu bu'aa nuti silaa irraa harkannulleedha nu dhoorkan.
Maalin dimokiraasiidha Duba ati janii. inumaatutu gartee jarri kuni warreen biraa gartee waan silaa irraa arkachuu qabnu san nu dhoorkanii nuti isaanitti aaruu qabnaa jechuu jirta jechuudha. Exactly. Oromoo bira kutaniiti kan biitti addunyaan guutuun akkas beektu alagaan akkas beektu baalagizee kan nuun jaani inumaa baalagizummaa san hiree baalagizee san nu dhoorkan maaliin nuti sabaaf sablammoota nuti cunqurfamaa turre warra kabaa kanaan. Isaan saniin akkas jennee nuti maasis saboota xixiqqaa biraa hin cunqursinu aadaan teenya sirni gadaatiif hundinuu nuuf hin hayyamuu jaaniiti didanii maddammar jaanii lafa kaayyatanii jaalalaan binna jaanii nama qawweetti dha'uus kunuunsuudhaan amma tana gartee nageenyi kunis dhabame biyya keessa. Kana waan ta'eef yoo qawween alaa ol dhabamtus tana gaballeessitu taate kunis nagaan eega ja'a. Duba gaa eega akkas taate mootummaan amma biyya bulchaa jirtu waan gartee uummata biyyaatiif hojjechuu qabdu dhiifteeti waan gartee Amaaraa fi Tigireen jettee maqaa badaa isaa yaamu jirtu kana sirreeffachuudhaaf hojjechaa jirti jechuu jirta. No. Akkas jettee. Maaliif? Oguu gartee mootummaan tuni mootummaa Oromooti jedhanii gartee mootummaa tana arrabsaa jira. Dalagaatti jiran barlaa James no let me correction. Asi correction qaba. Laal mootummaan biyyaaf dalagaa jirti. Itoophiyaan Finfinneen duratti tarraa takkaa miti. Itoophiyaan durii fitammaa takkaa miti. Sannaa galee laal afaanuma keetiini mootummaan gartee oduu hojii isaanii hojjechaa jiranitti gareeleen biraa immoo mootummaa Oromooti. Mootummaan tuni gartee tan ABO'dhaati jedhaniiti maqaa itti akkas jechaa jiran. Akkas jechaa jiran. Mootummaan ammoo kana ofirraa dhorkuudhaaf hojjechaa jiranii jechaa jirti. Laal amma wanni asin jechuudha. Isaan ammoo nuti laal bakka tana sirrees. Isaan ammoo wanni isaan dalagu jiran Oromoodhaaf kiisha Oromoo waa kaayaa hin jiran. Akka silaa jarri nuun juusanitti. Sigalteema? Dimokiraasiidhaan namni hundinuu wal qixaa nuti rakkoo keessaa baane rakkoo nuti keessa turre sanitti sabaaf sablammoota xixiqqaa hundaa'uu keessatti rakkoo tana keessan keenyu hin miinu akka sirna gadaatti biyya san bulchinaa jedhanii waan deemu jiranii jecha waan isaan nuun jansan nuti immoo akkasitti harkachaa jirru akkuma Oromootu yeroodha fudhata porosesii fedha wanni kun. Namni duraan sirna keessan turin yeroo xiqqoon fiddee Oromoo matanaa saboota duraan isa dura ture keessa cunqursaa ture san dalagaa mootummaa keessattii fi siviil sarvisii keessattii fi militariidhaa fi bakka hunda keessatti walqixxeessuun yeroo fudhata. Yoo guyyaa tokkoon hin godhe gattu taate rakkoodha fida. Amata 8 bulchaa jiran beekte. Bari yoo qawween qabatte amata tokkottu humnaan gootaa bara. Oromoo qofa sarfi godhuu barbaadde. Garuu immoo Oromoo qofa sarfi godhuu rakkoo dhufa. Naa obsi kutakka naa obsi kutakka. Gaaddisa Hassan jirta? Gaaddisa mana keessa jirta? Nin jira garuu hedduu dubbachuullee naa michaa'u. Ayyee. An garuu yaadni fayyaa fi ka gudar tokkuma bakka yaadni naa ta'e yaada gudar kana. Akkasimi tole ayyee carraa kasaanaan gudarii dhiifnaa galatoomi. Okay. Gudar dhagahaa jirta gaa waan gartee obboleessa keenya wablib jechaa jiru. Yaa barri laali wablib keenya beekaate akkana godhata. Wanti kun wanni isaa galee ni jira ummata dhamaasuuf akkana jira. Mootummaa tokko jechuu amma wallaaleetii miti. Mootummaa kaja'amu caaseeffama isaa badaas haa ta'u gaarii haa ta'u diriirfachuu danda'udha. Wanni mootummaa isa godhe. Arra mootummaan kun mootummaa Tigraayii jaa wablib. Amnitiin ja'an. Tigraay akka biyya addatti jirti. Mootummaan dadhabaa mootummaan akhiratti addunyaarraa dadhabaadhaa mootummaa kana. Arra Somaaleen biyya hin qabdu jennu tun jamsi nurra Oromiyaa Itoophiyaa tanarra nagaa qabdi. Mootummaan hawaasa dila kana keessaa bahee sadarkaa kanatti dadhabaa mootummaa hin baratin mootummaa uummata Oromoodhaa qaaneesseedha. Amma gaa mootummaa tokko gisee jennu gaheen mootummaadhaa maaliin ibsite? Qawwee meeqaa biyya san keessa jira? Riphee lolaa meeqaa biyya keessa jira? Bara Tigreedhaa wablib foon qalatan hunda Tigreen dhufte gisee jaan ibiddarra dhiisanii fiigaa turan.
Foon illee ibiddarraan fudhanne jechuudha. Waggaa lama keessa dhiibanii Magdashoo geessan. Yoo dhugaa dubban. Foon sanillee yanka nyaataniin namni tokko Tigreen sun waa xiqqoo biyyattii san daftee akkasi dhiibdee baafte. Riphee lolaa kana dhiibee baasuu danda'uu qabaachuu ture. Hawaasa nagaa kannuu qabaachuu ture. Maali mootummaan anamma akkamittiin mootummaadha jaan? Mootummaa miti. Baankii biyyattii sanitti namni si qabee si naqa. Baankii biyyattii sanitti maallaqa si fuusisiisa. Osoo qorachuu danda'anii. Mootummaan kun dhugaa rabbitti Oromoo xiqqeesseeti Itoophiyaas xiqqeessee sadarkaa kanaan ga'e. Namoonni baay'een Finfinnee bareechee jira. Finfinnee bar mazagaajaa bareessa dalagaa mootummaatii miti. Bar mootummaan kun mana daabboo tokko eebisuudhaaf bar ministeera 27 waajjira keessaa fuudhee dhaqaanii bar. Yoo Baalee daawwachuu dhaqa ministeera 27 waajjira cufsiisee Dhaabbu goota kaafitatu yaada kana. Ministeera 27 fuudheeti waan xiqqashoo takka eebisuudhaaf fuudhee dhaqaan dalagaa gartee kaantibaan godhu. Kun jechuun hojii biyyattii san nama dhoorkuudha. Akka waan Itoophiyaa tana gartee diinaaf jilbibachiisuu barbaadu. Yoo ka dhugaa dubban akka waan uummata Oromoo kana hunda diinaaf saaxiluu barbaadu. Akka waan reefu wablibjeessan. Warri biraa Oromoon biyya bulchuu hin dandeessu nuun jaan san hojitti hiikaa jiru. Exactly waan san hojitti hiikaa jira. Dhiiga namni si gaafate hin jiru. Dhiigaan namtichi Oromoodha. Yoo Oromoo ta'uu baatee ifiin yoo jee Oromoodha. Kana kaaduu hin dandeessu. Gin mootummaa Oromootiin jamu yoo ja'ame mootummaa Itoophiyaatti ja'ama malee. Akkas. Tole ayyee achirra naa qabila. Jecha bareedaa sanirra naa qabi. Wablib. Lal gaafii jetta qaxxaamuraa maal seete? Lal. Bikkaati barbaaddu siitu kee jira beekte. Inumaatu gartee maqaa Oromootiin yaamamuu qabu maqaa Itoophiyaatiin illee balleessu jira sin jechu jira. Laal amma gaafii qaxxaamuraa maal seete beekta maqaa Oromoo bira dabree ka Itoophiyaa balleessu jira jee. Mootummaan tun Oromoo yoo hin ta'in akkamitti maqaa Oromoo dura balleessa Itoophiyaa dura? Lakki itti yaamamuun qabuu jechu jira bara. Maqammoo Oromootiinuu itti yaamamuun qabuudha. Ilmaan Oromoo tire. Ilmaan Oromoo. Yoo badii dalaganis Oromoo wajjin arrabsama. Yoo tolchanis Oromoo wajjin farfama. Akkamitti akkas ta'a? Reefuun tana maal jettee ati dura irratti? Reefuun tana wanni ati jettee mootummaan TPLF gaafa gartee aangoo irra turte san mootummaa TPLF jaamanii yaamaa turanii mootummaa Tigree jaamanii yaamamaan turre hin jenne. Anaa miti bargudarii ijjeessanii. No. Mootummaa wayyaanee yaadumaati dubbachaa turte sanii irra deebi'ee jeebee. No, duraan na dura dubbachaa ture. Ana malaal waan hin jee mootummaan TPLF gaafa gartee paartiin TPLF biyya bulchaa jirti yaadi gaafa biyya bulchaa jiru Tigreedhaan yaamaman. Dhugaa. Addunyaanis hundinuu. Gaafa bilisiginnaatis Oromoo yaaman jaalannoo jibbinu. Kanaafuu namni reedduun akka ammaan tana mootummaa Oromoodhaa jee yaamu jirutti gaafa san gartee EPRDF fi mootummaa Itoophiyaa jaanituma yaamaa turan. Garaagarummaan siima. Teknooloojiin har'aan tana miidiyaadhaaf kan heddummaate tokko jee warri Habashaadhaa kun sadeemuu Eltiraadhaa fi Tigreedhaa fi Amaarrinis warra siyaasaatii miidiyaa akka gaariitti itti fayyadamuu danda'anii olola akka gaariitti oofuu danda'an. Yoo fakkeenya tokko sii kenne yoo namni Oromoodhaa yaaman daawun wayyaanee jaan Tigree namni jeen jiru. Miit godhadhu jeeme. Laal amma namni tokko waan gartee silaa godhamu tana keessatti wanni ilmi namaa laaluu qabu akka gaariitti ija qaqqabee paartiin takka saba tokko keessa baati. Uummanni sun dhaloota saba tokkooti. Hoggaa dhaloota saba tokkoo san ta'e gaafa gartee yaadiksanis TPLF paartii san hunda keessa himatan. Paartii afurii beek hojiiru shanfaadha. TPLF himatan TPLF ta Tigreeti. Tigree uummata Tigreedhaatiitu gatii kabalaa dhugaadha. Akkasumatti Oromoodhaas warri bulchaa jiru Oromoo waan ta'e jecha Piraaministeerri Oromoo waan ta'e jecha itti gaafatama nageenya biyya saniitiif waan hundaa'u isaatti gaafatama. Saniifuu Oromooti shakkii malee alagaan ammoo akka gaariitti miidiyaa qabdi poolitikaa akka gaarii beeyti AO itti cabsanii inumaatu jibbanna hamtuu uummata irratti ofu jira waan gaariin ati jechuu turte haala moodeen gaddaa. Akka gaariitti miidiyaa isaanii irratti jibbanna Oromoo afarsaa jiran. Oromummaa mangisti janii ni barra. Argiteemi? Bilisiginnaa mangisti namni jiru ni jira.
jiru. Garuu bakka nuti jirruu fi bakka jarri jiru tokkoo miti. Kana waan ta'eef jecha yeroo garii waan ummata kee miidhaa walirra dalaguurra waan ummata kee dantaa ummata keetii waliin tiisaadhaa siyaasa taphadhu. Tole, galatoom achirra naa dhaabii. Fair Freeman jirta? James tarata kana gubbaarra dabarsiiti ittiin deebi'a. Maaliif wanta kana harkaa qaba? Tole. Ayyee. Jiraa hundee akkam jirti? Na dhageessaa? Jiraa hundee mana keessa jirta? Jiraa hundee hin dhageeftuu ayyee. Boqoddu Calanqoo Kaamparaas. Jirta? Salam alaikum. Nagami, jirta? Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yaada keessan dhaggeeffataa ture. Ayyee. Wanni isin irraa haasawaa jirta waa'ee mootummaa kun mootummaa Oromooti moo mootummaa maaliiti kan isin jettan kana. Ana illeen akkuma nama tokko mootummaa Oromooti jedhee nama amanurraa nama tokko. Maaliif jecha san jechuu dandahee Oromoon qabsoo isii waggaa 60 keessa turteen nama akkana kanattuu aangoo biyyatiyyaa harkatti qabate jettee yaaddeen beektu. Oromootu ilma Oromoo keessaa baheettu na ajjeessa jettee takkaa yaaddeen beektu. Kanaaf Oromoon gaafa qabsaahu gaafa dhugaa ofii argachuu barbaadu ilma gudeeda isaa keessaa bahe osoo hin ta'in ilma haqa isaa eegee nagaa fi tasgabbiidhaan isa jiraachisu barbaada. Abbaan fedhe dhufee seenaa Oromoo aadaa fi afaan daangaa jaraa daangaa Oromoo waan Oromoo fakkaatu hundaa yoo kabajee fi ilaalcha gaarii yoo isaa qabaate abbaa fedhe yoo ta'e ilmi kuni waan amba keessaa dhufe jedhee itti qabsaa'uu hin danda'u. Wayyaan illee dargillee Haile Sillaasillee warroota argitee warroota Amaaraa kaanillee Oromoon gaafa itti qabsaahu dhugaa ofii barbaachuuf qabsaa'e malee aangoo akkasitti argitee ilmi kiyyana keessaa bahee na ajjeesu jedhee qabsaa'e hin beeku. Kana hundi kennayyuu beekuu qaba. Amma wanni na sodaachisu tokko maaltu jira beeytaatiin. Warroonni aangoo qabu ka asiin dura ture ummata Oromoo kana cafaqaa ture. Seenaa dhageennee harkaa qabna. Seenaa dhageenne malee ragaa wahii wanni nu harkaa qabnu hin jiru. Garuu seenaa san akka dhugatti qabannee itti fayyadamaa jirra. Har'a ammoo wanni inni saba kana godhee sababoota biraa godhee fi nullee godhaa jiru kuni waan qabatamaa lafa jiru. Bordhaloota itti aanutti gana argitee ebeluun bira dhaynee irraa qoranna wanni jedhamu hin jiru. Ragaan inni saboota biyya sanii keessa jiru hundaa caccabsa Oromoo irraa jalqabiiti caccabsaa ture har'a namuu harkaa qaba. Wanni haalli argitee miidiyaan biyya kana addunyaa kanaatii fi teknooloojiin biyya kanaa babal'ataa deema malee wanni argitee zamana duritti si deebisaa deemu hin jiru. Kun guutuun wantoonni inni har'a godhaa jiru kuni bor Oromoo aarsaa kafalchiisuu deema jedhee nama amanuudhaan. Kanaafi yaa gaafii qabda? Lakke yaada kee naa gabaabsi. Kanaafuu namni kuni waan itti toluun qaba. Waan itti toluuf saniif osoo nama taa'u taate akkasitti garuu ammatti biyya san gara tokkotti hin deebisa jedhee ani yoo kana na fudhattu taate 2016 gaafa argitee qabsoon qeerroo akkasitti oo'isanii Liibiyaa tana deema jennee baal irraa kaanee Amaaraa Killilii kana lola kana keessaa beeki. Amaaraa Killilii kana keessa deemnee Suudaaniin dhaynee Suudaanii qabamnee matammatti deebinee matammarraa ammallee eessa deebinee asiin Amaaraa Killilii kana keessa deebinee gara Eertiraa kanaan achiin gara Tigraay kanaan deebinee Affaarii kana keessa beeki ilma Oromooti. Afaan Amaaraa hin beeknu. Si ganaami biyyoota kana hunda keessayyuu naga humaan namni abbaa kanaan hin jedhu deemaa ture.
Arra Oromiyaa keessa Baalee kaatee Wallaggaa kaatee Arsii dhaquun agam takka agasitti ulfaataa jiru. Waa wanni gaafii sitti ta'uu danda'u. Kanaaf galatoomi naagalee jira yaanni keeti. Dhugatti gartee yaanni keenumaatu hedduu confuse nama godha maaliif durarratti jara kaaniin deeggaree jechaa turte. Okay. Thank you, Jira. Thank you, guys. Maal isin fakkaate rakkoon keenya namicha biyya bultoo odoon taane warra dhufee namichi kun ilma Oromooti jedhee nutti himu. Rakkoon Oromoo guddinni isaanii. Ilma Oromoo jedhaniiti Oromoo ta'anii dhufanii sitti himan. Mana kana keessas nameetu jira warri akkasii. Hagam siyaasa Oromoo sammuun isaanii hagam haga gabbu'aa ta'e kanarraa baratta jechuudha. Dhufaniiti ilma Oromoo sun jedhan mee kana dhageeffadhaa. Dr. Abiy ትልቅ ክሬዲት የሚሰጠው ነገር ይሄ ኦሮሞማ የሚባለውን መሰባበሩ ነው። ሰባብሮታል። ኦሮሚያ ሰባብሮታል ስለ አልሞተም። በነገራችን ላይ እኔ እንደምንድን ነው የምመስለው አከነ ጀት አማር ጨጨብስ ኦሮሞማ ከጀዱ ሰኒ ጨጨብስ ብትኔስ አማቺ ኦልካው እንደንዳን ጀራን ዱፍቴት ተኛቱኒኒ ኑቲም ኢልማ ኦሮሞ ጀዴታና መነሲን ጀት ዱፍቴት እንጀቹዳ hin alchitammoo yoo haati deessu argitani wajjin dhaltammoo yoo haati deessu namuma isa maqaa isaa itti waamamu kanaafu waamee ajjeesemi ameen nurraa qaba obboleessa kiyya waamee ajjeese odoon duune dura viidiyooyeetitu harkaa gabbaye isallee akkuma daa'ima kiyyaatitti guddifadhee ka jedhu viidiyoo san dafanii balleessani namichi kuni odo Oromoo fakkaatee dhufuu baate hamman Oromoon cabsu sila. Isaan warra Itoophiyaa jiraachisu kuni istirateejii qabani beektaa. Istirateejii isaanii gara kamiin odoo deemnee uummata kana balleessina ka jedhu istirateejii qabani. Irratti mari'atanii yeroo san keessatti meelaali yeroo san keessatti Oromoon kun biyyattii sana harkatti galchachuudhaaf onnoo gubbaa ga'ee tureeyyu. Namichi kun odoo Oromootu fakkaatee dhufuu baate Oromoon hin rukutamuuyyu. Isa bichaadhaa miti bee ani ka itti sammuun kiyya na dhukkubu hayyoota Oromoo ka jettu ilma abbaa gadaatu nun jedhaa turanii bee jarana nama Oromoo balleessuudhaaf dhufe ilma abbaa gadaa jedhan sitti himani hagam siyaasuma biyya san keessaa Oromoon hagam siyaasaan gabbu'aa akka ta'e hagam Oromoon siyaasaan gabbu'aa akka ta'e sirritti argina obboleessa kiyya mee mana Amaaraa deemi mana Tigree deemi daa'imman siyaasa beetti. Teenyoo kadhaa tiiktookii gubbaa jirti. Teenyoo yoo ati rakkoo uummata keetii haasoftu si jalaa teessee dhaga'uun barbaaddu. Oduu qalamtu oduu lafarraa si xaraganii si dhaga'uullee barbaadanii akka rakkoo Oromoo dubbattullee barbaadanii. As dhufaniiti ilma abbaa gadaa jedhaniiti daa'imman umaan beenne akka rafu godhani. Qabsoo uummata Oromoo warra bakka lamatti akka cabu ka godhan eenyu akka ta'e yeroo walitti himnu jira amma hin dubbadhu amma garuu gaafa walitti himnu eenyutu awwaalee rakkoo uummata Oromoo uummanni Oromoo akka cabu ka godhe eenyu akka ta'e guyyaa walitti dubbannu jira garuu namichattiin tuni Oromoodhaa miti nama Oromoodhaaf nyaatuudhaaf dhuftee mee Tigree qabattee bee jara Amaara qabattee naannoo Oromiyaa keessa deemaa turtee bee maal istiraateejiin ishii maal barbaaduudhaaf Tigreedhaaf Amaara qabattee Baalee fi Wallaggaan Booranaan deemaa ture maal beektanii kana hin beektani bee kunoo lafti kun lafa kana fakkaata kana dhiisnee deemnu Oromoo balleessina jedhee itti agarsiisaa ture. Tole achirra naa qabi. Galata hojii gubbaa waan jiruuf fixadhee garuu sana dhagaa mana hoggaa banattee yeroo hundaanatti sheer godhii wajjin haasofna garuu yoo dandeessan uummata Oromoo yoo dandeessan ilma abbaa gadaa todoo hin jenne ilma miliiliikii kanama nyaatu ka uummata Oromoo alashee nyaatee lafarraa xaragaa jiru jedhaa himaa yoo dandeessan sanii achi afaan keessan cufaa taa'aa gadi. Galatooma. Tole ayyee jiraadhu. Wabli dhageesseemi gorsa obboleessa keenya sii dhiyeessi. Siifi warreen gartee yaada kana qabdan hundaafuu. So rakkoon uummata keenyaa kanaa bar yaada walii kabajuu hin beeknu. Awwanniin jechi jiru laal Jamal bakka tanatti obboleessa kee siyaasaa jechaan ajjeesiniin jechuu jiraan. Meengooliin kiyya. Akkatti siyaasaan nuti duraan keessa dabarree as geenye tuni haadhaa fi ilmoo walajjeessa abbaa fi ilmoo walajjeessaa ture. Obboleeyyan lameenii walajjeessaadhaa ture. Amma sun itti fufuun qabu. Wanni sun dhaabbatuudha qaba.
Garaagarummaa yaadaatii fi eenyuutu eenyu caalaa wal dorgomuudha malee wal dhaabbuga. Yoo dhugaa dubbanne warri gartee amma aangoorra jiru kuni silaa akka gartee nama aangoorra jirutti garaagarummaa Oromoo keessa jirtu tana waliif fidanii dhiphisuun isaanirra hin jiru. Yes, of course. Akka ajaa'ibaatti. Laal ammaas waan tokkoon siima. Eega kana taate eega kana taate badii guddoon gartee tan faca'ina uummata keenyaa isaan harka jirtii jechuudha. Laala waan tokkoon siima dhagaye. Gaafiin tun gaafii gartee ajaa'ibaati. Uummanni Oromoo qofarraa waan hin bahin takkaan sitti hima. Poolitikaan sharmuuxa. Poolitikaan addunyaa guutuu irratti paartii adda addaa qabdi. Namoonni gariin paartii biraa deeggara kun paartii biraa deeggara. Pirezidaantiin tokko gaafa filame hunda bulcha. Uummata san hunda waliin bulcha. Uummanninis deeggartoonnis mohamna walumaa mohamaniituma kanuma biyya harkaa qabu san jalatti hiriiran. Sigalee miti? Ban nuti biyya maraataan bulchu keessa jirra bar heeraa bar konstituushinii biyya bulchaa jira bar. Sigalte? Akkasitti heeraa fi seera jabaa gartee biyya takkaa tokko lafa kaayyannee abbaan fedhi biyya san bulchuu akka danda'utti jechuudha. San fuuldura sanirraa haasawutti hin jirru ammaan tan. Nuti naagalee fakkeenyi waan hin jee. Waan amma keessa jirurraa haasawutti jirra. Amma mootummaadhaan waan mootummaan gootuu fi waan gartee warri silaa isaa mormuuf godhaniisi tokkollee nu sirrii miti hundinuu uummata Oromoo facaasaa jiran malee jaaraan jiran. Laal jaldeesii dhallaa ifiin harkuu jan tahaani malee. Amma warra kunis qubumatti walitti laatan malee waan irra wayyaa takkan gabbahanii tana goona uummata kana tokkomsa hajuu hin jiru amma seenaa siyaasaa keessatti uummata ka tokkomsu abbootii gadaati malee koominiitiidha malee warra siyaasaati miti warra siyaasaadha beezii ifiiti karkarsa beezii jechuudha. Egaa bar uummanni abbaa gadaadha yoo gartee uummata abbaa gadaatirraa kan haasofnu taate abbaa gadaa harreeyyuu irraanfachuu hin qabnu dhugaan jirtu gartee haqni abbaa hojii deema abbootiin gadaa harreeyyuu akkaataa gartee isaan itti dhuman ni yaadanna san jechuun abbootii gadaatiif fakkeenyaa jechuudha. Okay? Kanarratti gudar jirta? Okay, obboleessa keenya wabilibis akkana jechaa jira yaada kee gartee itti fufi reefu karattiin si dhaabe. Yaa wabilibi namaafis hin qabamu inni beekaate akkana godhata. Amma laala biyya amma fakkeenyaaf Tiraamp biyya bulchaa jira. Faranjii biyya bulchaa jiran jaan. Rippaabilikaan jaan. Wabli waan kanaas wallaaleetii miti. Heeraanis hin jaan. Yooniini Oromoo qofa taates amma fakkeenyaaf hararguma tana gandat wanni haa goonu. Hararguma tana biyya haa goonu. Wabli finnee ka harargee bulchu sana haa goonu. Mootummaa harargee jirta malee mootummaa alaan jettuun. Sigaleemi? Mootummaa harargee jenna jechuun paartii yoo goone. Amma mootummaan kun ka Itoophiyaati. Kuni seeraanis heeraanis akkas akka addunyaan itti bultu poolitikaa keessattis. Maal godhee dhagaa amma hawaasni hundinuu qaama keessaa dhufe qaba. Warra isaa wajjin volvi godhee dhufee jira. Amma wayyaaneen amma gaafa biyya dhuftu harree meeshaa itti fe'atanii faawoltii dhaabdee jalqaba. Nama bira kuttee. Harree. Shii halaqaa jettee maqaa buggaaftee fi mallasaan gubbaa dhaabbatee boo'ee haawoltii dhaabeef. Keenya qeerroo isa aangoo baasee warra irraa hafees murrug godhe. Waan ajaa'ibaa takkaa jira laal jara keenya. Ijoollee aangoo baate tun qeerroo saniin osoo hin komatamne qeerroo suni akka waan Jawaar mama ficcisiisetti Jawaar hin komatan. Ijoollee tanaa silaa akkasiime sirreessiga akkasiime kan duraa san odoon taane ta boodarraati ta gartee Jawaariif fite jaan malee kuma shan duraa sanii miti. Ta boodaa tam? Ta boodarraa qeerroo nama 100 meeqaatu dhumee miti. Isaa hadu. Takkallee finne ree Jawaar. Jechuun sanii jechuun kan mootummaan gartee Jawaaritu fite sababa gartee uummanni gaa hiriira bahee fi bikka adda addaatti gartee dhumee ture miree nama hedduu dhume.
nama hedduu dhume amma sunis Sani. Juwaar waan Oromoo falmuuf dubbii Oromoo eeguudhaaf dhuma malee hafite sani haa qomatamuu qabu. Hafite nama tokko ka ajjeesedha gizee hunda haa qomatamuu qabu. Arragaa dhugaa rabbii akka biyyatti nama caalaanis nama guddaa nama siyaasaa hedduu keessatti hirmaate akka biyyatti maal keessa jirra. Hurree jarri kun nurratti salphina jarri kun keessa nu galche keessa akkamitti ba'a. Jara kana Juwaarii fi Marroo yoo deeggaran biyya tana sirreessuu ni danda'ani. Hin danda'ani. Amma waan kaasee jira. Jarri kun hundinuu isaan qofaa miti jee. Namni kita Abiyyii deeggarame hin jiru. Juwaarii dhaabee bar kursii jala qabna jee bar. Namni kita isaan Oromoodhaa gurbaa kana karkarse hin jiru. Jara namootummaan kun keenya wal gorfannaa dhaabbadha. Hawaasa lafa qabanii wanta san godhanii yoo tiraay godhan nama ifi hanga garagalchan san garagalchan jechuu barbaada. Wabli been jechuu barbaadeeti. Gurbaan dideeti namni lammaa fi taayyeedhaaf hin ta'in caalaa fi she'amiin birootiif hin ta'u obboleessa kiyya. Si soba Abiyyiin yoo dhugaa dubban. Abiyyiin warra sheekotii kanaan maal jaan Abiyyiin ni kijiba beeyta. Abiyyiin nama mootummaatii miti beeyta nama tiyaatira dalaguu qabu. An Islaamaa jaan. Wallahi an Islaamaa jeeni wajjin salaata. Galgala warra charchii bira dhaqeeti ummata Islaamaa kana ni dhabamsiifnaa jaan. Akka isaan wal qoodan godha. Amma yaada ati kaaftee jira. Qoqqoodinsa kana eenyuutu qoybuu qaba. Hawaasa tokko yoo jaalate bar ka qoybuu qabu eenyu. Shimallis Olbeen naftanyaa dhabama goonee jaa. Yoo sila hawaasni akkas jeewu hawaasa san hidhaadhaafuu dhaleessuu qabanii beeku. Lammiin biyya takka akka waliin nyaanneef. Amma Ruwaandaa yoo fudhatte sababa akkasii wal fixaniif waa'ee sanyii namni kaasee lubbuudhaan dhabama jechuudha. Tole, asirra naa qabe iyyee. Galatoon. Umar jirtaa mana keessa? Jira, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yaaddu carraan keeti. Galatooma waan biyyaatii fi waa'ee jireenya haasa'uun keessanii baay'ee barbaachisaadha. Nagalchuu keessanii galatoomaas nin jedha. Yaaddu. Wanni amma nu keessa jirru waan taate dhiisaniitiin waan dhufte haasa'u gaari. Kan ta'uu qabu Abiyyi yoo taate gaafa duraallee gaafa tokkoffaa dhufeetti hin jedhe namichi kun Oromoo caccabsanii beeytanii. Dirooni Turkirraan galje. Irratti shaakalanii beeytanii Wallaggaan tumaa ture. Biyya takkatti sun darban meeshaa dimbaa